أنا شماعة كم جبتوا درستاف كم جمتوتا OTCL channel ونمت كيسا ونجا كيساني أنا نجا كي واقعنا قلتو بيجي راكنا مو وانت سنيرو باير الدبيراني كومنتي رتجا في نجا فتني دافي دبي سنيف كنو دافن في يجودا الرانك نجا كنون ولين لالو يوتيوب راكم تكارشين إدو أرجع مكان جدو في دبي كنين كنو ريجودا إيجان جلكبتي يجودا يوتيوب channelي بنو كيسانين درا وانتو تببر باتشو تاني وانتو تهدو تجرا باين كيسان بيكوني مالتوتا فيديو جتشوفي كنني كيس ماتيو دراما غرا غرا كوميدي غرا غرا جتشوتي بربادني وانت بايد اجودا كنسين برباچسو اكاسمس لينيغا درقما يوتيوبر نمي توكو تاو دافي درسي وانت ني گچوتي كبو وانت بايد جرا اجودا اكنماني چلما جدمي چانالين بنمي چانالي سنرات فيديو غديفمي في فيور غمو ديسو ني ملتا كنافي غاد درسيتاني سيني چانالي يسو امبناتين درا وانت godamuu isin rajru wanti baay'ee wanti jiru fi isa waliin ilaala jechuudha. Egaan viidiyoolee hedduu isiniif hojjedheetiin jira waa'ee YouTube wajjin kan wal qabatu tooraan akka faayidaa isaaniitti isiniif gadhiisuudhaa fi qophii hundumaa xumureetiin jira jechuudha. Arraan kana egaa hunda isaa keessaa kan inni ilaallu qabxiilee 5 jedhee kan yaade osoo chaanaalii bantanii hojiitti hin galiin fuula dura yookiin immoo yoo chaanaalii bantanii itti fayyadamaa jirtu ta'eesi wanti isin fayyadu waan ta'eef wantoota 5 qabxiilee 5 isiniif qabadhee feetiin jira jechuudha har'aafi. Egaan qabxii jalqabaa irratti kan argamu sirriitti kan isin barbaachisu jedheetu yaadu YouTube ennaa chaanaalii bantan jechuudha. Chaanaalii ennaa YouTube bantanii osoo chaanaalii tokko hin baniin dura Gmail dirqama kan isin barbaachisu beekuu qabdu jechuudha. Baay'een keessan kana ni beektu isinitti immoo hin barbaachisu kana. Gmail ennaa bantan garuu calluma jettanii create yoo gochuu dhiistan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Gmail ennaa bantan sirriitti step isaa eeddanii order gootan yoo bantan baay'ee gaariidha. Baay'een keessan egaa Gmail akkaataa itti banatanii beekuun maltu taa'ee yaada. Yoo hin barbaaddu akkaataa itti banan ta'es immoo koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Haala ittiin step ittiin bantanii sirriitti sitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Egaan ergi Gmail sana sirriitti create gootanii banattanii maqaa keessan jechuudha maqaa gaariidha jettanii yaadanii Gmail sanaaf ergi keessanii booda gara chaanaalii banuutti deebitu jechuudha. Chaanaalii ennaa bantanii namoonni baay'een wanti isaan dogoggoran tokkotu jira. Chaanaalii ennaa banamu jechuudha. Qabxii lama faarti kan argamudha kuni. Chaanaalii ennaa bantanii osoo barreeffama dheeraa gochuu dhiistanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf kan kiyya fudhatanii ilaaluu ni dandeessu. OTSL sa'edha. Amma namni chaanaalii koo barbaadee argachuudhaaf homaa baay'ee ittiin cimu jechuudha. OTS jedhee Elsa jedhee barreessinaan salphaamatti chaanaalii koo argata jechuudha. Fakkeenyaaf egaa kanneen akka chaanaalii Amaaraa kana keessaa fudhatanii ilaaluu dandeessu. TST app, Yusuf app, namiin kan jedhaman ni jiru. Isaanii keywordiin isaanii jechuudha. Dafee akka inni barbaadamee argamuu fi maqaa salphaadhaan moggaasan jechuudha. Kanaaf ennaa chaanaalii bantanii maqaa dafee namni ittiin barbaadee isin argachuu danda'u osoo godhatanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Egaan qabxii sadaffaa irratti kan argamu kan sirriitti isin fayyada jedheetii yaadu immoo chaanaalii ennaa bantanii chaanaalii qofa bantanii chaanaalii sanarratti soo gadhiisuu dhiistanii baay'ee gaariidha. Chaanaalii ennaa bantanii akkasuma peejii feesbuukii Instagram irratti akkasumas illee Telegram irratti karaa isinii danda'ameen gruupii WhatsApp keessatti iddoo isinii danda'amuun karaa hundayyuu osoo peejii mataa keessanii qabaatanii yookiin immoo gruupii gurguddaa qabaatanii viidiyoo hojjettan sana sheerii achitti godhatanii baay'ee tokko daftanii saffisaanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu addana irratti wanti isiniin jechuuti barbaadu chaanaalii ennaa bantanii chaanaalii ennaa bantan jechuudha jalqaba irratti dirqama jechuudha dirqama isin taalantii mataa keessanii qabaachuuti qabdu jechuudha. Taalantii ennaan isiniin jedhu kan mataa keessanii an kanan hojjedha an kanan danda'a dandeettiin koo kanadha yoon kana hojjedhe naan milkaa'a jettanii wanta sammuun keessan itti amane yoo hojjettan baay'ee tokko daftanii milkooftu jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti. Kanaaf ennaa YouTube jalqabdanii wanta namni adda biraan poostii godhee wanta namni adda biraa gadhiise fakkeenyaaf viidiyoo koo osoo chaanaalii keessan irratti callu jettanii gadhiistanii namni kumii meeqayyuu 200 300 isiniif ilaalee YouTube'n chaanaalii keessan sana verify isiniif hin godhu. YouTube partneriitti isiniin dabalu jechuudha. Kana jechuun of maakii saaraa galtu jechuudha. Kanaaf dirqama wanti isin gochuuti qabdanii dirqama jechuudha. Taalantii mataa keessanii kan ta'e viidiyoo ofii keessanii hojjettan
chaanaalii keessan irratti poostii yoo gootanii baay'ee milkaa'ina qabdu. Innaa milkaa'uudhaaf barbaadanii immoo chaanaalii bantanii innaa viidiyoo hojjettan jechuudha. Viidiyoo nama atiraaktii godhu innaan isiniin jedhu viidiyoo gaggaarii ta'an barumsa dabarsan kan sammuu namaatti qabatan malee akkasumattiin viidiyoo mantaanii yoo gadhiistanii baay'ee milkaa'uu dhiisuu ni maltu jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha. Kanaaf egaa inni chaanaalii bantanii itti fayyadamtanii kan mataa keessanii itti kireetii gochuu qabdu viidiyoo jechuudha. Viidiyoo mataa keessanii kireetii gootanii gadhiisuu qabdu. Akkasumas illee immoo wanta namni ilaalaa itti tolaa viyuuma argachuu qofaaf osoo hin taane namni baay'een amma fakkeenyaaf chaanaalii tokko irratti nan argaa biyya laastee keessaa namni 300,000 400,000 ilaalee subscribe isaanii garuu nama 10,000 hin caalu jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa? Waan itti fufiinsa chaanaalii sanarraa arganna jedhanii yaadan waan hin qabneef namni viidiyoo sana duwwaa daawwatee keessaa ba'aa jechuudha. Namni akka chaanaalii keessan irratti akkas hin taaneef egaa wanti isin gochuuti qabdanii viidiyoo ennaa hojjettanii wanta namni jaallate eger boollee chaanaalii keessaniif dambanyaa ta'e isin hordofuu danda'u. Yoo gadhiistanii daftanii milkaa'inaanii iddoo guddaa geessu jedheetiin yaada jechuudha. Egaan inni qabxii inni kabiraa jechuudha. YouTube'n akkamitti qarshii nu kaffala kan jettaniifi YouTube'n qarshii kan nu kaffalu YouTube osoo hin taane AdSense kan jedhamutu kaffala jechuudha. AdSense kun akkamittiin kaffala yoo jettanii YouTube irratti qarshii hojjennu YouTube'n gara AdSense accountiitti dabarsa jechuudha. Saniin booda AdSense'n accountiin keenya yookiin toorritiin postal koodii minaamin kan jedhamu wantoota baay'ee jira walii wajjin hin ilaallan hunda isaayyuu tooraan isinitti nan agarsiisa. Sana hundaa ennaa isin galchitanii jirtanii gara baankii keessanitti isiniif dabarsa. Ammas taanaan immoo calluma jedhee miti AdSense'n kan inni gara baank accountii keessanitti qarshii isiniif dabarsu jechuudha. Dirqama YouTube'n keessan irratti saayitii 4,000 hordoftoota 1,000 qabaachuuti qabdu jechuudha. Kun new rulii kan YouTube'n baasee itti fayyadamaa jirrudha jechuudha. Kanaaf ennaa chaanaalii bantanii itti fayyadamtanii sirriitti isteepiyoota kanaaf eegdanii of qopheessuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan egaa wantoota baay'eetu jira isiniin jedheera YouTube irratti milkaa'aa ta'uudhaaf wanta baay'ee an kana kan isinitti himu akkasumattiin waan man argeerraa osoo hin taane ija kootiin kan hin arge kan na quunname kan inni ittiin hojjechaa jiru wanta sirriif qabatamaa ta'e qofaadha jechuudha kan waa'ee YouTube kanarratti isiniif dabarsu. Kanaaf amma dandeettii koo amma arge amma hubadhe hunda isaayyuu isinitti nan hima isinittis nan agarsiisa. Chaanaalii koo hordofuu hin dagatinaa. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo namoota adda biraa akka inni ga'uuf immoo sheerii godhaa isiniin jedha. Egaan yeroo kan biraa wanta kana caalaa babareedu wanta ajaa'ibaadha jechuudha kan isiniif qabadhee dhufu waa'ee YouTube chaanaalii irratti waa'ee Gmail wajjin kan wal qabatu immoo beektanii kireetii ingoota yoo ta'e yookiin immoo isteepii isaa hin beektan yoo ta'e jalatti koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Ani viidiyoo akkaataa itti Gmail kireetii gootan isinitti nan agarsiisa. YouTube chaanaalii illee akkaataa itti bantan isinitti nan agarsiisa. YouTube chaanaalii bantan kaatanii immoo akkamitti akka view argattan namni baay'een akka ilaalu akkaataa itti godhattan akkasumas illee thumbnailii viidiyoo dura isaa irratti kan akka mastaaqiyaatti mul'atu kan godhamu isarratti isiniif nan hojjedha. Waa'ee taagii wajjin wal qabatu keywordii kan jedhamu ni jiru. Wantoota baay'eedha akkuma isinitti hime dirqama kana hunda isaa beekuutii qabdu jechuudha. Biyaan sun kaanii namni YouTubera ta'uutii barbaadu yookiin immoo YouTube irratti viidiyoo namni hojjechuutii barbaadu dirqama nama xiqqoo ishee beekumsa qabu ta'uu qaba jechuudha. Beekumsa YouTube irratti amma fakkeenyaaf baay'een keessan hin beektanii ta'uu ni malata. Fiilafiitii viidiyoo irratti kan laxxafamu calluma jedhamee wanta argame osoo hin taane inni seera mataa isaa qaba jechuudha. Community guideline copyright kan jedhamu jira. Egaan qabxiilee 5 jedhee wantoota baay'ee irratti immoo isiniif daddabaleetiin jira. Yeroo kan biraa akka viidiyoon kun isin kana caalaa isinittiin dheerannetti viidiyoo kan biraadhaan isiniif wal deemina jechuudha. Kun part 1 isaadha. Yeroo kan biraa irratti immoo wanta kan biraa walii wajjin ilaalla jechuudha. YouTube chaanaalii kireetii goone wanta gochuu qabnu hunda isaa isinitti agarsiisa. Egaan kana fakkaata jechuudha barumsi keenya guyyaa irraa. Egaan akka jaallattanii akka isinitti tolee barumsi kun fedha keessan irraa ilaaluun qaba waan ta'eef koomentii jalatti naaf barreessaa isin jedha. Egaan video taanu nan gara gurti nagaan naaf isin jaalladha. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my